waboon tarkaanfii diina irratti fudhachaa jiru jabeessuun godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa keessatti diina adabe dubartoonni Itoophiyaa 3 biyyoota ormaa keessatti to'annoo jala oolfamuun himameera. Daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti waraanni Keeniyaa fi Itoophiyaa walitti dhukaasuudhaan wal ajjeesaniiru. Hayyuun seenaa fi qabsaa'aan qabsoo bilisummaa Oromoo Pirofeesar Hamdeessaa Tusoo du'aan addunyaa tanarraa boqotaniiru. Pirofeesar Hamdeessaan Sadaasa 22,2025 biyya Kanaadaa magaalaa Winnipeg keessatti du'aan boqotan. Pirofeesar Hamdeessaa Tusoo hayyoottan Oromoo keessattis hangafoota keessaa tokko yoo ta'an seenaa uummata Oromoo qorachuu keessatti shoora olaanaa hayyuu taphateedha. Lammiileen Itoophiyaa miliyoona 44 ol tahan dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu akka hin arganne ibsame. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaalee garaagaraa keessatti waraanni impaayeratti maqaa sakattaa'oo boo jedhuun uummata dararaa jiraachuun ibsame. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Eebantuu keessatti waraanni impaayeratti dawaa dhukkubaa uummatarraa ittisanii rakkoof saaxilaa jiraachuun dhagahame. Tiraampii fi kantiibaan Niiwuork Zohraan Mamdaanii walitti dhaadataa turan Waayit Haawusitti wal arguun mari'ataniiru. Sadaasa 23,2025 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaa na waliin turan afirraa qoota. Waboon godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa keessatti diina adabe bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Sadas 23 barkuma 2025 irree fiigachan uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii lixaa keessa socho'u osoo addaan hin kutin injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksise. Godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa ganda Kossorrichaa iddoo addaa Malkaa Daggafee jedhamtutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo humna weerartuu PP kan maqaa waboo sakattaana jedhuun bobbaatee uummata nagaa irratti ajjeechaa hidhaa saamichaa fi gudeeddii raawwachaa jirtu irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen jaha battalatti umurraa ajjeesuu 10 immoo madoo cimtuun adabuu beeksise. Dola Sadaas 22 irratti waboon geggeesse kanaan reeffa hedduu bosonumatti awwaaluun madoo 10 immoo Sadaas 23 aanaa Galaanaa ganda Shooroo keessan gara hospitaala guddicha aanaa Galaanaa magaalaa Tooretti guuraa akka turte itti dabaluun beeksise. Dubartoonni Itoophiyaa 3 to'annoo jala ooluun himame. Sadaasa 23,2025 magaalaa guddoo Su'uudii Riyaad keessa kan jiraatan dubartoonni Itoophiyaa 3 dambii nageenya daangaa cabsuu fi hashiishii yookiin qoricha daddabarsuun shakkamanii to'annoo jala ooluun isaanii gabaafameera. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Dubartoonni kunneen Saudi Arabiyaatti dambii nageenyaa daangaa cabsuun himatamaniiru. Kana malees karaa adda addaatiin hashiisha daddabarsaa yookaan osoo beeksisanii argaman jedhameera. Saudiin biyya qoricha sammuu namaa hadoochuu fi sochiiwwan daangaa seeraan alaa irratti seera cimaa qabdu yoo taatu, dhimmi kun qaamolee nageenya biyyattiitiin hordoffii cimaan taasifamaa jira jedhan. Lammiiwwan keenya biyya alaa jiraatan seeraa fi dambii biyya keessa jiraatan cimsanii akka eeggatan, keessattuu immoo qoricha sammuu namaa hadoochuu fi hojiiwwan seeraan alaa irraa akka fagaatan miidiyaan walabummaa Oromiyaa dhaamsa dabarsee jira. Daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti waraanni Keeniyaa fi Itoophiyaa walitti dhukaasuun wal ajjeesaniiru. Sadaasa 23,2025 kaleessa galgala Sadaasa 22,2025 daangaa Itiyoo Keeniyaa bulchiinsa Mooyyaaleetti waraanni Itoophiyaa fi Keeniyaa wal waraanuun miidhaa lubbuu qaamaa walirraan gahu jiraattonni naannichaa ibsaniiru. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Dhukaasa garee lachuu walii irratti bananiin gama Itoophiyaan koomaandarri milishaa namni Abdubbaa Waariyoo jedhamu du'uun tokko madaa'ee tokko ammoo waraana Keeniyaatiin kan dhuunfatame yoo ta'u, yeroo gabaasni kun qindaa'etti miidhaan gama Keeniyaan mudate adda kan hin baane ta'uu odeeffannoon achirraa argame ni mul'isa. Waraanni faashistii PP fi Keeniyaa jalqaba bara kanaa irraa eegaluun humna waloo waraana bilisummaa Oromoo daangaa Itoo Keeniyaa irraa balleessina jedhu waliin duulaa kan turan yoo ta'u, karoorri isaanii kunis akka galma hin geenye ni mul'ata. Gareen Abiyyi Ahmad mootummaa Saamu'eel Ruutoon filannoo pirezidantummaa ittaanuuf sagalee akkasiif ta'aniif Oromoota Booranaa fi Gujii gara Keeniyaatti siif erga maqaa jedhuu fi daldala warqiin goyyoomsee Keeniyaa keessa seenanii waan fedhii isaanii ilmaan Oromoo sirna bilisiginnaa kana baqatanii achitti galan irratti waan fedhan akka raawwataniif eeyyamamuufis bilisiginnaan baasii waraanaa fi maallaqa waraanaa Keeniyaaf baase malee bu'aa qabatamaa hin arganne.
Yeroo dhiyoo keessa waloo isaa kan jiran Ruutoo fi Abiyyi. Ruutoon Abiyyi nama amanamoo miti inni akka ijoolleeti jechaa ture. Odeessa torbee darbe ba'aa tureen ammoo Keeniyaan jaarsummaa Itoophiyaan Eertiraadhaan ana hin waraanin ani lolaaf qophii irra hin jiru jedhu gara Eertiraa deemuun Abiyyi Ahmadiif itti himtee turte. Dubbiin amma gama daangaa Itoo Keeniyaa irraa dhagahamuu dhibdee lubbuu namaa galaafate ta'us Biltsiginnaan hanga dantaa isatti hin bu'amnetti Keeniyaan tokkoo miti 1000 yoo ajjeesteyyuu lammiilee isaa irra goree deebii akka hin laannee fi inumaayyuu afaan qawwee isaa saba nan bulcha jedhutti naannessee yeroo ajjeesuu fi qabeenya barbadeessu ni mul'ata. Lammiileen Itoophiyaa miliyoona 44 ol tahan dhiheessii bishaan dhugaatii qulqulluu akka hin arganne ibsame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Dhammi WO sadaasa 21 bara 2025 gamaggamni ummata addunyaa World Population Review Itoophiyaan bara 25tti biyyoota qulqullina bishaan dhugaatii gad aanaa qaban keessaa tokko jedhameera. Kanaanis Itoophiyaaf qabxii 19.2 dhibba keessaa kenneefi indeeksiin kun namoota bishaan qulqullina hin qabne dhugan 100,000 keessaa namoonni meeqa sababa bishaaniin wal qabate umurii isaa dhaba jedhu bu'uura godhuun madaalliin kan hojjetame yoo ta'u biyyoonni akka Jarmanii, United Kingdom, Xaaliyaanii fi Giriik qabxii 100 kan kennameef yoo ta'u biyyoota lammiileen isaanii bishaan dhugaatii qulqulluu argatan jedhamaniiru. Gabaasa kanaan biyyoonni 10 tarree kana irratti qabxii gad aanaa argatan hundi isaanii Afrikaa irraa kanneen tahanidha. Itoophiyaan ammallee lammiileen isii namoonni miliyoona 44 ol ta'an bishaan dhugaatii qulqulluu kan hin arganne yoo ta'u kunis baay'ina ummata isii keessaa persentii 42.7 akka ta'e ibsamee jira. Kana malees bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu dhabuu irraa kan ka'e biyya namoonni dhibeewwan bishaan dhugaatii waliin wal qabataniin saaxilaman jedhamtee jirti. Biyya lammiileen isii miliyoona 44 ta'an bishaan dhugaatii qulqulluu hin arganne jedhamte Itoophiyaan Naayijeriyaatti aantee biyya lammiileen isii miliyoona 60.1 namoonni hedduu dhiheessii bishaan qulqulluu hin arganne biyya Afrikaa akka taate gabaasni kun ni mul'isa. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaalee garaagaraa keessatti waraanni impaayiratti maqaa sakattaa oboo jedhuun ummata dararaa jiraachuun ibsame. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaalee garaagaraa kanneen akka Bachoo, Nooppaa, Hurrum, Algeessaachii fi kanneen biroo hedduu keessatti maqaa sakattaa oboo jedhuun uummata meeshaa maleeyyii dirqamaan bobbaasuun dararaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Akeeka fi kaayoon sakatta'iinsa kanaas sochii waraana bilisummaa Oromoo danquuf aanaalee gandichaa cufa keessa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu kan jedhu irratti hoggaa ta'u ummanni meeshaa maleessi harka isaa duwwaa bosonaa fi gaarreen garaagaraa keessa joorfamee dararamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Dhumaatii uummata Oromootti kan gammaduu fi gocha duguuggaa sanyii sabicha irratti labsee kan jiru murni Biltsiginnaa qonnaan bultoota garee siyaasaa kam keessayyuu qooda hin qabne meeshaalee qara qaban kanneen akka eeboo, qottoo fi billaa qabatanii waraana hidhatee jiru akka sakattaniif dirqisiisaa jiru. Kunis kan ta'eef bu'uuruma irraa kaasee murna bulchiinsa dulloomaa impaayiratti uummata kutaa fi lagaan qoqqoodee walitti diinoomsuu irra darbee hanga obboleeyyan wal ajjeesisiisutti raawwachaa kan jiru yoo ta'u tibbanas hidhattoonni sirnichaa uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti summii facaasuuf hojjetan maqaa sakattaan hawaasa meeshaa maleessa bobbaasanii wayita waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatu duula hololaa fi maqaa balleessiif hojjechaa kan jiran ta'uun ni beekama. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Eebantuu keessatti waraanni impaayiratti dawaa dhukkubaa uummatarraa ittisanii rakkoof saaxilaa jiraachuun dhagahame. Sadaasa 23,2025 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Eebantuu ganda qeelloo baadiyyaa fi magaalaa guutummaa keessatti dawaa ittisa dhukkuboota mara dhoksuun uummanni dhukkuboota kanneen akka busaa fi kan birootiin miidhamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Bal'inni oduu akkatti aanutti dhiyaata. Akka jiraattonni naannichaa dubbatanitti murni maafiyaa PP kun buufanni fayyaa magaalaa Qeelloo waraana bilisummaa Oromoo wal'aantu jechuun erga dhiyeessiin dawaa akka aanichatti guramee baatiin 6 lakkaa'amanii darbuu fi ammallee itti fufee jiraachuu eerani. Aanicharraa ugguramuu dawaa wal qabatee daa'imman dhukkuboota adda addaan nu jalatti dhumaa jirti. Hirrina dhiiganis daa'imman keenya dhabaa jirra. Shiftoota hidhachiisuun nu lolchiisee sanaan dhumuu dinnee jennaan amma immoo tooftaa jijjiiruun kanaan nutti dhufe jechuun jiraattonni miira gaddaan dubbatu. Waraanni
Empaayiratti ajaja koloneel Abiy Ahmad guutuu Oromiyaa keessatti bobbaafamuun ergama isaanii baataa jiran uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun duguggaa sanyii kallattiilee adda addaan raawwataa kan jiran ta'uun ni mul'ata. Tirampii fi kantiibaan Niw Yoork Zohraan Mamdaanii walitti dhaadataa turan White House-tti wal arguun mari'ataniiru. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Sadaasa 22 Zohraan Mamdaanii yeroo kantiibaa magaalaa Niw Yoork ta'uuf duulana filadhaa gaggeessu nama siyaasaa sooshaalistii gaggeessu Doonaald Tiraamp finxaalessa jechuun itti dhaadataa turan. Jalqaba ji'a kana kantiibaa Niw Yoork ta'uun kan filame Zohraan Mamdaanii guyyaa filannoo mo'ate haasaa taasiseen Tiraamp abbaa irree jechuun dubbiin tuttuqee ture. Amma garuu lamaan isaaniitu dubbii qabbaneessanii White House-tti wal arguun mari'achuuf waliin hojjechuuf walii galuu isaanii ibsaniiru. Tirampii fi Zohraan jimaata sadaasa 21 wal arguu isaanii dura dubbii himtuun Tiramp Caroline Leavitt daawwannaa Zohraan kana namichi kumustiin sun White House ni dhufa jechuun ibsitee turte. Zohraan White House-tti Tiramp waliin wal arguun yeroo mari'atan garuu lamaan isaaniirraayyuu miira tasgabbiitu mul'ata. Isa duraan quba walitti qabaa fi dubbiin wal waraanaa turan. Garaagarummaa qabaatanis magaalaa Niw Yoorkiif waliin hojjechuu akka barbaadan dubbatan. Lamaanuu kokkolfaa akkaataan isaan itti wal simatan namoota siyaasaa biyyattiifuu gaaffii ture. Namoonni hedduu muddamni lamaan isaanii jidduu ture ittuma fufa jedhanii yaadu. Garuu dubbiin kanaan faallaadha. Isaan tasgabbiin waan irratti walii galan irratti keessumaa rakkoo qaala'insa magaalaa Niw Yoorkii furuuf waliin hojjechuu akka barbaadan ibsan. Zohraan Mamdaan amajjii 1 bara 2026 irraa kaasuun ifatti kantiibaa Niw Yoork ta'ee hojii eegaleera. Tiraamp akka yeroo kaanii Zohraan dubbii waraanuu hin barbaanne inumayyuu ni jajan. Kantiibaa cimaa akka taatu nan amana jechuun hojii gaarii akka hojjettu shakkii hin qabu jechuun Zohraaniif carraa gaarii hawwaniif pirezidaantii Tiraamp. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduulee birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.